Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa waliin jireenyaa dilbii qaba. Jechoonni duudhaa isaa keessaa dhalatanis kanuma ibsu. Hammattummaa, moggaasaa fi guddifachaan waan siyaasni har'a uume osoo hin taane qaama duudhaa fi aadaa uummatichaa isa ganamaati. Kan hammattummaa jedhameef maal inni dhalli namaa kamuu walqixa jedhamana. Garaagarummaan Oromoo fi saba gidduu jiru maal inni akka garaagarummaa obboleewwanii. Oromoon Oromoodha, sabni biroo akka obboleessatti kan inni ilaalu jechuudha. San keessatti saboonni biroo Oromoo keessa jiraatanii Oromoon immoo akka wantoota garaagaraa wajjin hirmaataa wajjin jiraatuuf carraa uumeera jechuudha. Egaa Oromoon hammattummaa yookiin guddifachaa jechuu hin dandeenya. Kanaaf saba Oromoo qofa odoo hin taane saba biraallee ni hammataa ni guddifataa iddoo illaataa fi duudhaa isaanii ni kabajaa. Kanaaf ofitti ni hammata. Akka Oromootti hammattummaa ulaa gara kan jedhu tokko moggaasaa guddifachaadhaan akka jirutti immoo haala bulchiinsa sirna gadaatiin guddatee waan dhufeef sabni kun isaan hammachuudhaaf akkuni akka ulaagaa uummata ofitti hammachuudhaan ulaagaa ittiin of harkaa qabu jedhee yaada. Aadaan uummatichaa kun har'as waliin jireenya uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyattii cimsuun obbolummaa dagaagsuu keessatti gahee gumaachaa jira. Oromoon hammataadha. Hammattummaan isaa kallattii kamiin ibsamaa wal danda'ee waliin jiraata. Ofitti fudhatee wajjin jiraata. Amma fakkeenyaaf guddifachaan jira. Guddifachaan saboota garaagaraatiin raawwata. Moggaasni jira. Saba biroo ofitti moggaasee akka maatii isaatti akka ilmoo isaatti wajjin jiraata. Harma hodhaan jira. Kunniin hundi miinsiiwwan ittiin Oromoon saba biroo ofitti qabuudha jechuudha. Saboonni naannoo Oromiyaa keessa jiraatan waloonni isaan waliin qabanii baay'ee gaariidha. Inni isaan walitti dhufeenyi isaanii aadaa walii kabaju, safuu isaanii ni kabaju, waliin deemuu gaddarratti gammachuurratti baay'ee walitti dhiyaatu. Aadaan walummaa cimaan kun ilaalcha uummanni Oromoo uumaa fi uumamaaf qabu irraa kan madde ta'uutu himama. Sirna gadaa keessatti Oromoon gaafa saba biraa wajjin jiraatu waaqni waa hunda uume waan ta'eef garaagarummaan dhala namaa gidduutti miti bineensota lubbuu qabeeyyii kam keessatti iyyuu akka hin jirreetti kan kaasu waan ta'eef garaagarummaa sanarraa bifa kanaan akka jiraatu akka obboleessatti akka obboleewwanitti akka wajjin jiraataniif hammattummaan kun aayidooloojii sirna gadaa keessatti jira jechuudha. Oromiyaa yoo ilaalle xiqqoo Itoophiyaa jechuu dandeenya. Maal inni saboota biyya kana keessaa osoo qorannoon geggeeffame sabni naannoo Oromiyaa akka Oromiyaatti daanga'ee jiru. Kana keessa sabni biraa afaan Oromoo dabalataan akka afaan lammaffaatti dubbatu saboonni dhabame hin jiru. Aadaan waliin jireenyaa cimaan uummatichaa kun tokkummaa biyyaalessaafis galtee ta'uun biyya akka utubuu ibsama.